Welcome to the miseensonni channel solve orotic address video biraaf ko qabadee walitti deebinee jirra. Videoon irraa kun video baay'ee barbaachisaadha. Innis bilbila keenyadhaaf settingii tokko sirreessuudhaan waan baay'ee bareedaa ta'e tokko isinitti argisiisa. Akkuma beekamu hundumni keenya browserii Chrome jedhamuun fayyadamna. Achi keessa wantoota baay'ee search godhuudhaan fayyadamna. Amma gara Chrome itti seenuudhaan settingichi maal akka ta'e isinitti argisiisa jechuudha. Gara dhumarratti immoo faayidaa isaatis maaliif akka settingii san sirreessinu kan isinitti himu ta'a jechuudha. Amma gara Chrome itti seenne jechuudha. Egasii erga gara Chrome itti seenne gubbaa isaa kanarraa tuqaa sadeen tanarra hin tuqna Chrome. Egasii jala isaa kanarra gara gadi deemnetti setting kan jettu kanarratti tuqna. Egasii jala isaa kanarra gadi deemnetti mas gara keessa kana gadi deemne privacy and security kan jedhu kanarratti tuqna. Erga isarratti tuqnee dammoo erga isarratti tuqnee jala isaa kanarra mas irra gadi deemnetti use secure DNS kan jedhu kanarratti tuqna. Egasii akkuma argitan use secure DNS jala option lama jira. Use your current service provider kan jiru fi choose another provider kan jiru jira. Isa kanarraa nuti choose another provider kan jiru kanarratti tuqna. Egasii drop down button kanarratti tuquudhaan egasii filannaa nu fidu kana keessa clean browsing family filter clean browsing or family filter kan jiru kanarratti tuqna jechuudha. Amma settingii isla barbaannu san sirreessinee jirra jechuudha bilbila keenya keessa. Settingiin kun maaliif nu barbaachisa kan jiru wantoota yeroo nuyi website irraa wantoota barbaanne search goonu wantoonni wal qunnamtii saalatti wal qabatan wantoonni ilaaluudhaaf namatti hin tolle kan nama jibbisiisu tokko akka bilbila keenya irratti wantoota search goone sanii waliin wal qabatee hin dhufne kan barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf wanna tokko search godhee isinitti argisiisu jechuudha. Akkuma argitan ani dhokseen jira jechuudha. Wanta search godhee san beekaaf HT dha jechuudha. Egasii amma wantoonni dhufan kun hundi isaatu wantoota wal qunnamtii saalatti wal qabatan ta'ullee tokkolleen kan wanna sana wal qabatu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf video isaa yoo ilaaltanis gubbaa isaa gara amas image jala deemtanii yoo ilaaltanis tokkolleen wantoota saniin kan wal qabatu hin jiru jechuudha. Result for that are hidden by safe search. Kanaaf hidden ta'e jira jechuudha. Maatilee ijoollee yoo taanellee wanna kana bilbila ijoollee keenya irratti sirreessuudhaan ijoollonni keenya wantoota hin taane internetii irraa akka hin arganne isa fayyaduu danda'a jechuudha. Settingiin irraan tan isinii qabadhee dhufee kan barbaada galatooma. YouTube keenya subscribe godhuun dagatina, like godhuun dagatina.